har'a waa lama dubbachuu dhufe viidiyoo kiyya kaleessaa akkuma sheer gochaa turtan viidiyoo kanarra sheer naaf godhaa jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baditi ya kakaleessa walii gaddeemaa ture san argitanii jirtanii ilma namaa waan hin dhiifama gaafadhuuf hin qabu rabbi kiyya toobadhe rabbi kiyya dhiifama na gaafadha. Garumoo isinii ummata muslimaa kan osuman haadhaaf abbaa kiyya caalchisee osuman maatii kiyya caalchisee isin ilaalu dogongora xiqqoosaniif bakkan isin eegnetti naaf argamtanii jazaakumullahu khairan. Ammoo itti aansuudhaan abbaa manaa kiyyaa isin faana hiriiree ana nan gannee okan immoo ati nama akkanaati jedhee nan dhiisnee inni yaarrallee ta'u jaalala naaf qabu naa ibsaa jira na bukkee jira haa galatoom. Namoonni tokko maaliif abbaa manaa keetti hin galtu warroonni jettanii na gaafatan okan immoo deemi gadi warroonni jettan wanta naaf hin guutamiin tokkotu jira. Wanti sunis jireenya biyya ormaa keessaa galuudhaaf jireenya baqaa keessaa galuudhaaf maallaqatu nama barbaachisa. Ani immoo maallaqa ittiin galummoo hin qabu. Kanaaf na bukkee dhaabbadhaati abbaa manaa kiyyatti na galcha. Ani isatti